kabajamtoota YouTube yookaan chaanaalii koo baga jiraattan arra wal garree jirra walitti deebinee jirra ni haasofnaa ni taphannaa eebba kaasta kiyyaas asumaan har'a isinitti ibsachuun barbaada. Ashama harka fuunee daawwattoota fi kabajamtoota keenya baga nagaa taatan baga jiraattan baga jiraanne kan itti argamnu jechuudha chaanal yookiin YouTube aadaa bareeda qabna jedhu irratti. Hayyee kabajamtoota chaanaalii kiyya yookaan immoo hordoftoota chaanaalii kiyya guutuun keessan har'a walitti deebinee jirra guyyaa haasawaati eebba albama haasita kiyyaas mattiin isinii haasawaa baga nagaa walitti deebinee isiniin jedha YouTube koo aadaa bareeda qabna jedhuun har'a walitti deebinee jirra. Hayyee hordoftoota YouTube koo dhiifama isin gaafachaa dhiifamichis kan dura naa barreessaa turtanii argeen jira komentii keessanis akka tasaa ta'eetii guyyaa san dhiifama dachaa irra deddeebiin isin gaafadhaa. Kana booda arras kaleessas aadaadhaan beekama aadaan booda aadaa osoo jirtu isinitti hin dhufu dhiifama naa godhaa isin jechaa dhiifama isin gaafadha yaa hordoftoota kiyya. Kanaaf gaafin isin achi jalatti gaafatan har'a guyyaa deebii argattanii jirtan akkuma viidiyoo reefis irratti argitan jechuudha. Kadijaan baay'isee itti bareedee jira hedduu itti bareedee jira hedduu miidhagdee jirti. Hayyee kabajamtoota yookaan immoo hordoftoota YouTube koo hundaan gaafii isin gaafachaa turtaniif deebisee raafnoo har'a faaya kiyya kan ganama kaleessaa aadaa bareeda qabna jechaa sirbaa ture san isa waan narraa beekaniif isinis na qofattanii uffadhee isiniif deebii keessan deebise jedhee yaada. Itti aansee immoo kaasittii koo haaraa aadaa teennoo bareedduu aadaa teennoo jedhu qabadheen isin dhufaa jira ammas aadaa dhumatu keessatti baata kaasita kana keessatti. Nu waliin dhaadannaa wal malee maal qabnaa isiniin ja'a. Asuma keessatti immoo Oromoon hunduu Oromoota qofa otoo hin taane warroonni na jaalattan guutuun dinqisiifatan guutuun subscribe naa gochaa YouTube kana akka nu guddistan gaafa isin YouTube kana naa guddistan anis aadaa uummata kanaa kana caalaa dalaga. Kanaaf yoomillee subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Jechuudha isin kadhachuuf osoo hin taane chaanala kana dabtanii subscribe gootaniitiin biyyaansi guyyaa tokkotti 20 30 40 50 miliyoona iyyuu galchuu dandeessanii jechuudha. Hayyee yaa kabajamtoota yookaan immoo hordoftoota YouTube aadaa bareeda qabnaa amma albamiin kiyya yoo rabbi jedhee baatii lama qofatu na hafee hojiilee ajaa'iba isinii hojjedhee isiniif qopheessee jira ammayyaas aadaa seenaas waa'ee biyya keenyaas hunduma isaa hammataaf keessatti kaasetichi kun kaa nuti immoo wal malee omaan qabnu waan ta'eef aartii kana guddisuun dirqama kenna kanaaf aartii guddisuudhaaf immoo gaafa nuti YouTube akkasii saaqanne subscribe gochuudhaan jajjabeessuun dirqama keessa waan ta'eef nutis dirqama qabnu bahaa jirra isinis dirqama qabdan nu bahuun dirqama keessan yaalamee wanti subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin ja'a yeroo hundumaa. Baatii lama booda albama irratti wal argina guyyaa sayyoo as jiraadde immoo wajjumaan eebbisna yoo hin jiraanne immoo wanni ani godhu jechuudha chaanala kiyyaan kush 5 show studioodhaan share niin godhaaf jechuudha haidhisii oromummaan isin narraa qabdu saroon waan ta'eef. Hayyee ka teknooloojii gaafa jennu yaa dhaggeeffattoota yookaan immoo kabajamtoota dinqisiifattoota kiyya uummanni keenya YouTube kana YouTube koo qofa otoo hin taane YouTube lee warra YouTube qaban hunda isaanii jala deemuu qabna maaliif dirqama yoo san guddannee wal qabannee jabaannee biyyattiidhaaf taana teknooloojiin sa'a ture kana keessatti YouTube walii kanarraa cufames waliif duullee walii tumsinee akka hin cufamne gochuu haala danda'ama ta'e kanarraa kan hafe immoo wal jajjabeessuun dirqama sabaaf sablammii yookaan immoo Oromoota maraati. Maaliif artiin gaafsan guddatti gaafsan jabaatti. Artii kana guddisuudhaaf immoo warroota waan akkasii YouTube saaqatanii artii irratti hojjechaa jiran kana warroota YouTube mataa isaanii qaban hundumaa jala deemuu qabna. Akkasumas immoo artistoota weellistoota yookaan shamarranis dhiiras kan duris kan ammaas gahee mataa isaanii dirqama mataa isaanii bahaa jiran waan ta'eef wal qabannee tabba haa baanu waliin jenna. Kanaaf YouTubein kun YouTube aadaa bareeda qabna jedhu kana. Hundi keessan kiyya qofa miti YouTube lee jiran hunda ajajjabeessinu. Kanaafi Kadijaan har'a itti bareedee jira leedha. Sammales albaba ishii yeroo gabaabaa keessatti baatii lama booda jechuudha ni eebbisiisti jechuudha. Kanaaf tokkaan immoo hordoftoota YouTube aadaa bareeda qabna jedhu kana anis qophii koo kan sagantaa koo xumureen gara keessatti dhufu jira. Isin immoo hojii biyya babbareedaa kana kaa ammayyaas aadaa seenaas hunduma of keessatti hammatee jira. Hojii kana harkaa fuutanii akka itti gammaddan gammachuu guddaan qaba kanaaf qophii koo sagantaa koo xumureen jira. Rabbi nagaa qaarii baatii lama booda jedhee sagantaa isaa qabadheera. Isinis na faana ta'a anis isin faana ta'a asuma rakkattu albama kiyya guutuu. Ashama harka fuunee daawwattoota fi kabajamtoota keenya baga nagaa taatan baga jiraattan baga jiraanne kan itti argamnu jechuudha chaanala yookiin YouTube aadaa bareeda qabna jedhu irratti. Kanaaf gaafin isin achi jalatti gaafatan har'a guyyaa deebii argattanii jirtan akkuma viidiyoo reefis irratti argitan jechuudha. Kadijaan baay'isee itti bareedee jira
hedduutti bareedee jira hedduu miidhagdee jirti aadaa arsiitii jechuudha Oromoo arsiitii gasiin uffatte baay'ee miidhagdee jirti jechuudha dhugaa keessanii isin qofa osoo hin taane gaaf dura intarvii isin godheen ture intarvii san irratti jechuudha uffata hin taane uffattee dhufte osoo aadaa akkanaa bareeda kana qabdu jechuudha kanaaf waa malee mitaarra kan dhufe anis dhiifama isin gaafachuu dhufe dhiifama keessaniif immoo isinas akka dhiifama naa gootan abdiin qaba kanaaf Kadijaan irratti bareedee jira leedha sammales albaaba ishii yeroo gabaabaa keessatti baatii 2 booda jechuudha ni eebbisiisti jechuudha kanaaf baatii 2 booda albaaba ishii irratti wal argina guyyaa sayyoo as jiraadde immoo wajjumaan eebbisna yoo hin jiraanne immoo wanni ani godhu jechuudha chaanala kiyyaan kush 5 show studioodhaan share nin godhaaf jechuudha haidhisi oromummaan isin irraa qabdu saroon waan ta'eef yoo waan biraa danda'e immoo waan biraallee qarqaaruu ni danda'a kanaaf isinis jechuudha isin kadhachuuf osoo hin taane chaanala kana daftanii subscribe gootaniitiin biyaansi guyyaa tokkotti 20 30 40 50 miliyoona yoo galchuu dandeessanii jechuudha maaliifuu isin saba bal'aa waan taataniif Oromoon immoo saba xiqqaa miti saba bal'aadha kanaaf Oromoon garaa laafadha miti saba ofii miti saba biraatiyyuu ni nyaachisaa ni obaasa kanaaf isin email banattanii subscribe gochuun isitti ulfaataare isinitti ulfaatu amma booda immoo subscribe godhaa jedhee isiniin kadhu jechuudha kanaaf asumarratti argitanii aadaa bareeda waan bareeda qabatee dhufte channel kanarratti waan argattaniif subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha isin jaaladha isin kabaja kanaafuyyuu dhiifama isin gaafadheen jira dhiifama akka isin naaf gootan immoo abdiin qaba nagaa naaf ta'a bakkuma jirtanitti Karabichoo ittulee jawaabuudha gadoodee bahuufirra otakiti kadoo baga jiraate waliin baga jiraan ashama harka fuuni daawwattoota fi kabajamtoota keenya har'a anis haarawaa isinis keessumaa haaraa chaayinaa kun jechuudha chaayinaa haaraa aadaa bareedaa qabna jedha jechuudha maqaan chaayinaa kana kanaaf mee kadoo baga nagaan naaf feertu moo si'aaf feertu naaf feertu naaf feeree bara abbaan chaayinaa kanaaf si waan ta'eef abbaan chaayinaa eeyyee si naaf feeree waan ta'eef mee dursa maqaa keetii fi ayyee maree kabajamtoota hordoftoota yuutuubii kan koo kan aadaa bareedaa qabna yuutuubii Hotubiin kun YouTube haaraa an weellistuu Kadijaa Hajiiti weellistuu keessan yookaan immoo jaallattan dinqisiifattanii ani immoo intala kan keessanii kanaaf YouTube kana rakkaafuudha wal rakkaafuuna haaraa isaan qadhee isiniin jedhee uummata kiyyaa nu waliin dhaadannaa wal malee maal qabnan jaa Okay galatoomis argu kiyyaatu moo hedduu gammadeen jira anis galatoomis jedha biyya alaati dhuftee as dhuftee nagaafattee singilii waliin mana kee dhuftanii ara sagantaa kanaas jechuu kenna hedduun gammadaa kiiloomeetira meeqa adda buttee sabbataa dhuftee nu bira dhaabbachuu keetiif artii bira dhaabbachuu keetii baay'ee artii afaan oromootiif aadaa afaan oromoo dhaabbachuu keetii kanaan galatoomii umurii irraa keessaa jiraadhu siin jaanis. Okay wajjumaanaa jiraan kophaa kee jiraadde akkam kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya jechuudha warreen addunyaa kana hunda irratti argamtan warreen aadaa keessanii fi seenaa keessan jaallattan jechuudha. Channel kun channel haaraa aadaa bareeda qabna jechuun immoo seenaa qaba jechuuf keessatti waa qaba. Kanaafuyyuu Kadijaa Hajii dhuftee jirti jechuudha. Karaa foddaa televiziyoonaa qofa osoo hin taane karaa immoo YouTube namootaatiin qofa osoo hin taane jechuudha YouTube mataa ofii saaqattee jirti. Kunis aadaa bareeda qabaa jira. Kanaaf aadaa bareedaa kana aadaan kun maal akka ta'e isirraa bartaa waan ta'eef isin immoo sirboota garaagaraa hedduu dalagaa jirti. Ammas immoo albamii guutuu dalagdeetiin waan xumurarra waan jirtuuf kanaaf akka eeggattan isinis jechuudha yoo isin daftaniitiin chaanalli isii kun mallaqa herregeef jedhee yookiin eegaleef jedhee akkuma jiruuniyyuu waan haaraa qabattee dhufte kana namatti gurguruu osoo hin taane isillee ofiis jijjiirtee aadaa ofiisis maatii ofiisis waan jijjiirtuuf waan isii qabattee dhuftee jirti jechuudha. Waan isii jechuun immoo waan ummataati waan oromooti isin boonsaa isinis isillee boonsati isinis akka boontan abdiin qaba waan ta'eef subscribe like gochuu immoo hin dagatinaa isiniin jedha. Kadooti yaasis waan itti dhaammattu yoo jiraate. Hayyee ani kaa uummanni keenya aartiin kennes numa qabdiin jaa uummata kiyyaani. Aartiin mootummaan qabdu aartiin Oromoo keessattuu uummata qabdi garuu uummata qabna uummata bal'aa. Kanaaf uummanni bal'aan kun share gootanii subscribe gaafa nu gootanii jajjabeessitanii nuti aartii kana caalu jechuu dandeenya. Kanaaf wal qabna. Birana dhaabbadha nuti isin bira dhaabbanna afaaniif aadaa kenna walumaan guddisnaa isiniin jaa uummata kiyya kanaani keessattuu hojiilee haaraa gaafa hojjennee gadhiisnu hojii qabnus har'a kan biraa gaafa gadhiisan guyyuma saniin miiliyoona gala guyyaa tokko torbee tokko keessatti uummata miiliyoona 50 60 baadhanneerra uummanni keenya nu jala deema wal jala hayaa nuun jedha tokkummaa keenya nu ajaa'ibsiisuu jedha kanaaf aartiin wiirtuu duddaati aartii bira dhaabbadhaan jaa uummata kiyyaan nu qabdi aartii waan ta'eef.
Okay, garuutti galatoomi. Asmaratti waan naanna'amu barbaadu jechuudha. Namni Oromoo ta'e jechuudha. Chaayinaa hin qabne hin jiru. Warra hin qabnes immoo banataniitiin itti fayyadamuun isin fayyadaa waan ta'eef. Isin fayyadaa waan ta'eef banataniitiin itti fayyadamtanii laayik namaa gochuun waan guddaa miti. Nam tokko tokko immoo laayik misanii wallaalee dislaayik kanaa godhutu jira. Kanaaf hedduun keenya jechuudha karaa toora onlaayinii kanarraa hedduu fagaanna. Warri immoo chaayinaa qabdan chaayinaa gurguddaa qabdan hiriyoonni nuti yaayyuu hedduu jira jechuudha. Isi tana bira dhaabbatanii artistii ta'e bira dhaabbatanii jajjabeessuun immoo dirqama keessanii warrummaan jechuudha chaayinaan isaa sheer gochuu danda'ee ga'eef jechuudha sheer gootaniitiin artistoota ta'enna gola keessatti dhokatanii waan jiraniif rakkatanii waan jiraniif osoo saba isaaniitiif cinqaman osoo saba isaaniitiif halkanii guyyaa yaadaa jiran gola keessatti dhokataa jiran jechuudha kanaaf bira dhaabbannee ol baasuun immoo dirqama kenna subscribe like gochuu hin dagatinaa isiniin jenna aadaa bareeda xiqqoo irra buusime. Hayyee aadaa bareeda qabna. Injiruu kakeenya gitu seenaa bareeda qabna. Injiruu kakeenya gitu meeshaa faaya Oromoo kumnillee bitu. Sirba aadaa bareedaa kana fakkaatu baay'ee haastaa haaraa keessaan hin qaba haaraa kanu jedhe waan akkanarraa jedhaa fi mataa isaa aadaa ta'ennaa bareedduu aadaa ta'ennaa tanduraan baddee dhokatee kunuunuu galtee. Waraanaaf wante qabatte aadaa ta'ennaa alaagaadhaan ukkaamamte aadaa ta'ennaa allayyatti furguugamte aadaa ta'ennaa arraa allayyaa dhaabaate aadaa ta'ennaa saba koo fulleetti baate aadaa ta'ennaa boonsituu faajjii ummata aadaa ta'ennaa mallattoo bobii dhaloota aadaa ta'ennaa malkaa fi tulluutti bahe aadaa ta'ennaa Oromoo Monsi ulfeeffata aadaa ta'ennaa bareedduu aadaa ta'ennaa tanduraan baddee dhokate kunuunuu galte waraanaaf wante qabatte faranjiin ala haa dhufee daawwatu barachuuf hawwee yoo gaggaafatu kallachaaf jaaduu duudhaa uumamaa kunuunsuu qabna aadaa eenyummaa. Kunuunsuu qabna aadaa keenya. Akkasiin jaa sirba haaraa aadaa bareeda bakka naa boo jedhee yaadu. Kanaafuu jechuudha daawwattoota kabajamtoota keenya Kadijaa jiidhugaadhaaf anaayyuu onni xiyyeena fuutee jirti galatoomistiin jedha Kadijaa. Isin akka nan qaanfanchiifnee abdiin qabaa Oromoo kiyya guyyaa takkatti immoo subscribe hanga barbaadamu akkasiin taasistan abdiin qabaa. Sa'aatii illee akka kanumaan guutuu abdiin qaba waan ta'eef isin biras akkana biras dhaabbattan isin gaafadhaa isin immoo gargaaruun immoo dirqama keessanii isin jedha ulfaadhaa jajjabaadhaa nu jajjabeessaa artistoota keenya jajjabeessaa gola keessatti warra dhokatee jedhan barbaannee isin as baasna isinis immoo yoo nuti barbaannee as baafnu bira dhaabbachuun immoo dirqama keessanii isin jenna hangara kiyyaa xumuree jiraatis waan hayyee waan akkan uummata kiyyaa qaamidha uummata kiyyaan ka'alaatis ka keessaatinis tokkummaa keessan jabeessaa rabbi jedha arra kan kana nu godhe gabrummaadha osoo gabrummaa keessa jiraachuu baanne otoo tokko taane arra kan hin taanu uummata keenyaan tokko ta'aa wal jabeeffadhaa alaa keessaan wal bira dhaabbadhaa wal jajjabeessaan jedha saba kiyyatti gaafiin guddaan irraa qabus anitti dhaammadhus boo'ee tokkummaa cimsaa tokkummaa gaafa qabaanne omtuun hin nyaartu arra artistiin Oromoodha akka fedhetti jiraachuu danda'a akka barbaadetti jiraachuu danda'a. Biyya bal'oo qaba ummata bal'aa qaba ummata guddaa qaba garuu kan nu godhe gabrummaadha hanga gabrummaan tun nuraa kaatutti hiraaraaf gadadoon fannifamuun ajjeefamuun cinqamuun nuraa haftu waan taateef tokkummaa jabeessaa tokkummaan humnaa tokkummaan bilisummaadha tokkummaan walabummaadha itti aansee immoo keessattuu artistoota to'adhaa daawwadhaa akkuma tadha kaleessa achi dhuftee humna qabdu kanaan mana keenya dirasii dhuftee kiiloomeetira meeqa adda kuttee nu dhaabbattee nu gaafattee nu to'attee nu daawwatte kan nu wal malee homaan qabnu alagaan nu fira ta'uu hin danda'u nutu waliif fira nutu waliif dhiiga. Lagummaa gandummaa kutaa dhisnee tokkummaadhaan haayoon teenya takka biitii teenyas takka bitaan si yabbadhu mirgaan si yabbadhu walgeettiin koora tokkummaa keenya cimsinee gabrummaa tana keessaa walaa ceesnu walaa baasnu hin ja'a nuti immoo artistiin Oromoodhaa haa erga waggaa lamaatii ilaala cimtuu keessa jira artistii miti Oromoo guutuun tana keessaa rabbiin nu haa baasudha rabbiin kaayoo teenya galmaa naa ga'u jedha Oromoo tokkummaa jabeessaa hin ja'an. Hayyee galatoomii Kadijaatiyyaa. Dhageessanii jirtan gara numaan xumurree jira subscribe like godha waan haaraa qabattee dhufaa jirti waan ta'eef gara kiyyaan nagatti jenna. Michoo ittulee jawaabuudha gadoodee bahuufirra hoota kiti. Singilii ko. Akkanasi natti akkanasi kita naguma. Nagara. Jireenyi badhaadhaa. Kan nyaatan dhadhaadhaa. Kan baattan dhagaadhaa.
Nyaannu hambaan nu dhagara dhugume. Kan jedhani baga nagaataati. Baga nagaanne. Ashama harka fuuni daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa jechuudha. Kuni ka daawwataa jirtan ana kuushoo sun taane Zawduu Entertainment irratti jechuudha. Kanaaf warreen Zawduu Entertainment jalatti argamtan har'a singilii laqa kanas jira. Isatu beeksifachuu deemaa jira jechuudha. Chaayinaal isaa akka carraa ta'anis turtii waggaa ergaanaaf siis wal barre waggaa caalamti. Waggaa tokko caalee jira. Turtii waggaa tokko booda har'a isatti nama amtisira sabbataa jirra. Sabbataan jalqabee dawwalu. Sabbata jira. Sabbata jira jechuudha. Kanaafuu na peeruu geetti sabbatatti hedduunatti tolee jira. Galata qabdaas hin jedha. Galata immoo waaqni gurraachi galata siif haa galchu. Atirree galatoomis hin jedha. Egaa waamicha koo kabajjee Adaamarraa bakka ani jiru sabbatatti dhufuu keetiin guddaa si galateeffadha Tulluu. Rakkoon qophaa'ana galata naaf galchuun qabdu maaliif yoo jette Oromoodhaaf galata hin galchu. Sabbatatti miti ani bakka ati jirtu yoo wabbootaa fi yoo jiraate dhufuun dirqama kiyya. Waan asumarratti immoo daawwattoota fi kabajamtoota Zawduu Entertainment fi Kush 5 Show Studio jalatti argamtan hundi keessanuu jechuudha. Zawduu ani ka sagalee isaa dhagaa ture foddaa televizyiinaa fi foddaa telefoona kiyyaatiin jechuudha ka dhagaa ture. Har'a immoo rabbiin fideetiin anaa fi Zawduu wal bira nu teessisee jira jechuudha. Kanaaf Zawduu Entertainment jala seentaniitiin subscribe, share, like gochuudhaan akka isa jajjabeessitan abdiin qabna. Kanaaf mee singilii laqqaqaa waan jettu mee chaayinaala kee kana dafanii akkasii guddisan aartiin Oromoo immoo baay'isee kara duubaa jira waan ta'eef. Kanaaf Oromoon immoo yuutuuba qaban hedduun hin jiranii jechuudha karaa aartiitiin. Kanaaf mee asirratti Oromoodhaaf maal dabarsuu barbaadda? Uduratti immoo chaayinaala kee kana homaa irratti dalaguu feetu. Egaa Oromoodhaan ani kan ergaa kiyya dabarsu yaa uummata Oromoo akkuma tokkummaa keenya tokkummaa qabaannee wal jaalala qabaannee waan Oromoon hojjetu tokko waan Oromoo urgaa'u tokko walii jajjabeessuu wal kabajuu wal jaalachuu waliif kabajuu akka sirriitti hojiiwwan aartii keenya irratti nuuf hojjettan akkasiin share like naaf gootan YouTube kiyya isinan gaafadha. Egaa sirboota hedduu baasee jira. Sirboota karaa deemuu dadhabne irraa hanga nuroo wadadeera jiruun qaala'eera fi deemee jira. Ammas immoo hojii bareedaa tokko immoo fuuldura kana Waaqayyo gaafa jedhe sirba dhiisii aadaa Oromaa faashinii jedhu tokko qabadheetan yeroo gabaabaa keessatti yaadha. Yeroo gabaabaatti simbiran gaa singaruu hanga sanitti adaraa kanas siniin jedhu YouTube kiyya kanarratti fe'adhee akka naa guddiftanii anis wanta sinirraa argadhu sanii deebi'ee kilippii biraa kan hojjedhu na jajjabeessaa aadaa keenya seenaa keenya akkan hojjedhuudha malee akkan ofii guddadhu mooti. Akkan aartii Oromoo guddisu qofa namaddii dhaabbadhaan sinii jira. Okay, daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa jechuudha warreen addunyaa kana hundarratti argamtan biyyoota Arabaatii fi Awurooppaa, Awustiraaliyaa fi biyyoota Afrikaa keessatti argamtan warreen afaan kana dandeessan akkuma argitan jechuudha aartiin afaan Oromoo duubatti jira waan ta'eef artistoota keenya bira dhaabbannee qarqaaruun mallaqa qofaan miti kan nama qarqaaran yaada nama qarqaaruun humnaan nama qarqaaruun san bira yoo dabran jechuudha mallaqaan kan nama qarqaaran. Kanaaf bakka jirtanitti bira dhaabbadhaatii artistoota teenya jajjabeessaa artistoonni teenya yuutuuba namaas irratti fe'uu osoo hin taanetti isaan dalagataniitiin yuutuuba namaas irratti fe'aniitiin mallan isaan argatan xiqqaadha jechuudha. Kanaaf yuutuuba ofii irratti yoo caanatanii jedhan immoo mallaqa guddaa argatan isaanis uf jijjiiranilleedha aartii kennas kara fuulduraatti akka deemu taasisan. Kanaaf Zawduu Entertainment share subscribe like gochuudhaan hin dagatinaa jecha karaa yuutuuba kiyyaatiin immoo ani booda gaafii biraa waan irraa qabu jechuuf kanaaf isin asumaan chaayinaala isaa kana yeroo gabaabaa keessatti akka miliyoona geessaniif abdiin qabaasiniin jira. Zawduu karaa xumuraatitti waan itti dhaammatte yoo jiraatu. Egaa yaa uummata Oromoo akkuma jedhe tokkummaan murteessaadha. Tokko yoo taane tabbaa nuti hin baane hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Tulluun nu diigni hin jiru. Kanaafuu jabaannee tokko taane moobaayilii qabnuun share like comment gochuun dhugaa rabbiiti nama dhibu. Kanaafuu nuti aartiin Oromoo ana qofaa muti. Nuti artistoonni Oromoo aartii Oromoo guddisuudhaaf malee ofii keenya guddachuu fi nuti irra kan carraaqaa jiru. Kanaafuu ani yoo isinitti tole moobaayilii keessan baasatii Zawduu Entertainment irra like share akka naa gootan
Saniin booda hojii bareedaa nama isin jedhe kana yeroo gabaabatti kiyyarratti fe'adhee akkan dhiyaadhu asuma achi kabajaanan isin gaafadha. Adaraa isin jedha tokkummaan garuu dirqama itti fufuu qaba. Okay, asirratti singilii keetti qo'aa agarsiisii yookiin yeroo waddadeetti eerabuusii fi asumaan akka like subscribe si godhan kana xumuraatti deemna. Akkamee naguma jireenyi badhaadha nyaata nadhaadha garagalchuu waaqaa miilli mataa hooqaa dhugaan qallattullee hin cittu gonkumaa akkamee naguma singilii laqqaqaa singilii iddilii siin qabu iddirii jaalalleen too maqaanii lillii fowwaadii jaalattii zilzilii ciree sheega namaa firfirii xibsii sargeen jettuu qiqqilii 15 dhugdii singilii manaa simbooti yaa coggarraa luqqeessaa misirrii wayyoo maalan jedhaa gaafan galu badee maalan jedhaa gaafan galu wayyoo maalan jedhaa gaafan galu qaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaq wayyoo qaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaq badee qaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaq wayyoo. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha Zawudii Entertainment subscribe like share gochuun dagatinaa isiniin jecha sirba haaraa isaatiin yeroo biraa akka wal argitan sammanis jechuudha karaa walgahii garagaraa jechuudha qophii garagaraa irratti waan dhiyaatuuf viidiyoota babbareedaa achirratti maree waan isiniif gaddisuuf jala seentanii hordofuun keessan asumaan kabajaan isin gaafanna isiniin jecha nagaan nuuf jiraadha.